Ganki ya Hanan Saifuddin. Ganki Rahmatiya Muhammad dari Rainuf. Ya Sayyan Toliki Chama dari Rainuf. Samira Madananja. Subaya Abdi Nanja. Gala Gopura. Gala Arar. Rafat Muhammadin Chama dari Rainuf. Makanki ya Ali Bono Umar Nanjan Magala Wadai Rainuf. Inaba Ilyas Nanja Magahiya. Magahiya Bello Menanza. Faki Adam. Makanki ya Nuri Abdullah. Ana Meta Rainuf. Ini Anjam. Makahi Said Ahmad. Kaira Lufe Ana Meta Ardad Vistu Rusma Ganda Shuna Jamran Re. Makanki ya Inaba Abdi Muhammadin Chama. Makanki ya Klima Nanja. Makanki ya Ali Haji Jama. Farahan Muradi Nanjan. Ati naftini wita? Nda. Naftini wita? Nda. Erumte jirta? Ini rumne. Tanafu fakkeenyaaf kaadimaan leeyoo qabaattee kaadimaan qeeyyoon biraatti hojii agartee ni naftu? Ni naf. Tanaafuu hin nafani qabdee jechuudha. Maaliif hin naftu? Waan jaaladhuuf. Namni hinaafne duuba namaa miti. Nama hedduu jaalatanis itti hinaafan, nama hedduu haalaaf amallisaa itti toleefis itti hinaafan. San ta'uudhaaf yoo akkasitti hinaafan jiraatte jaalaltillee jiraatte hedduu nama gammachiifti. Waanuma jaalatan qofee hinaafani? Waanuma jaalatan qofti itti hinaafan waan fuulan nama toleef. Jaarsaa fi jaartii iddoo hinaafan jiraachuu qabdi moo jiraachuu hin qabdu? Hinaafan jiraachuu qabdi. Hedduu yoo hinaafaa san jiraatte jaalaltii isiitii fi keessee sanillee addummaatanii baay'ee nama dhagama. Bultii keessatti hinaafan jiraachuu qabdi? Bultii keessatti sirri namni naafne namaa miti. Namni tokkoffaa nama jaalatuuf ni naafa. Waan nama san jaalatuuf itti naafuu danda'a. Namni akkuma uumamaatu namni nama jaalatuuf naafuu danda'a jeetii sirraa gabaabsa. Nama jaalatu qofaaf? Nama jaalatullee osoo hin ta'in haaluma waanuma fedhetillee ta'u namni tokko fakkeenyaaf yoo waan kana hojjete waan san yoo waan gaarii taate anillee waan akkasiisan hojjechuun qabaattee kayyeeffattee ittiin haaftee cinaa kaatee waan san hojjechuun waan gaarii yoo ta'e hojjette ittiin haafteeti namni ni naafne Oromoon takka baadiyyaa tokko gisee oduu dhagee odeeffadhu. Namni ni naafne hoonaruu meeshaa hoonaruu jenna namni aarree fi namni ni naafne hoonaruu jenna saniifuu namni hinaafuu gaariidhaan jaaka kiyya. Jaarsaa fi jaartii iddoo fakkeenyaaf hinaafan jiraachuu qabdi moo jiraachuu hin qabdu? Jiraachuu qabdi jaar. Jaarsaa jaartii iddoo? Jiraachuu qabdi. Daangaa bahuun qaban akkatti wal dhaban san wal dhabbee isaan jidduu jiru dhaquun qabamu garuu jaartiin tiyya alabbee yoo isin jaartiin man tiyya mana fakkeenyaaf jaartiin tiyya mana keessaa yoo tottolfan alabbee yoo shamarree tottolfatu fakka arge sanna bareeddiyee qalbii gubbaan dabarsuu hin danda'a. Saniifuu jaartiin tiyya akka shamarreen tottolfatu sanii tolfattee mana keessa yoo haasa tolfatte itti alabbee nama birootti ni naafa isuma wajjin shaadii bashannana. Naafaa uumamaan jiru wayiiti namni numa hinaafa yeetiin yaada. Jaarsaa jaartii iddoo jiraachuu qaba? Ni qabee. Jaarsaa jaartii iddoo hinaafan jiraachuu ni qabdi? Ni qabdi. Akkamitti? Hinaafaa yoo jiraatte jaalalti sanuu na tolteen. Yoo hinaafaan hin jiraan akka waan nama waan wal dorgomtuu yoo qabaate dasna jette kaayyaatti. Jaarsaa fi jaartii iddoo hinaafan jiraachuu ni qabdi? Hin qabdu. Maaliif? Akkamii. Reedduu namni naafne namaa miti jaanime? Gogoo hinaafan jiraachuu hin qabdu jirta? Hinaafan jiraachuu hin qabdu garuu osoo ta'u wal amantiin jiraachuu qabdi. Akkasuma sanumaaf malee wanni biraan jirtu. Jaarsaa fi jaartii jiraachuu hin qabdu hinaafaan. Yoo hinaafaan jiraatte wal dhabuun godhama. Saniifuu hinaafaan jaarsaa fi jaartii jiraachuu qabaachuu qabdu. Namni lameen wal hinaafu shakkii jitu dhufu. Kanaafuu jaarsaa jaartii jitu hinaafaan hin barbaachisu. Jaarsaa fi jaartii jidduu hinaafaan ni barbaachisa. Moo barbaachisu waan jiruuf hinaafaan kun duraatu sheexanarraayi. Namni yeruma dura bultii ijaarrachuu deemuufu hinaafaa waan jaamu kana if jidduu fitee amantummaadhaan walitti seenuu qabaan jaa. Yaada kiyya akka yaada nam tokkotti. Hinaafaa waan jaamu ofirraa lafa kaa'ee amantiidhaan wajji sossoo'uu qaba. Maaliif yoo ta'e hinaafaa jechuun akkan yoo hinaafaan jaarsaa jaartii iddoo jiran akkan suugoo sukora shaayii sukora hin qabneeti. Kanaaf hinaafaan barbaachisaadha.
namni ni naafne nama miti namni nama jaalatuuf dirqama ni naaf maaliif waan jaalatuuf jecha jaalala nama takkaayu ni qabaadde qacollotti ni naaf waa'ee nama sanirra na kanuma jeetii yaada nama jaalatan qofa irratti naafa annamaan jaaladhu qofa irratti namni akka lubbuu jaaladhu yoo yaadan irraa qayyarate qacollotti du'aan barbaada hunda Hinaafaan dirqama. Hinaafaa yoo hin jiraanne jaalalti hin jirtu. Ana akka keeyyatti yoo jaaltiin jennaan hin naafne. Bakka das nan jiru isiitiin hin naafsisan haa hin naafsistu jaalaltiin hin mi'ooyti. Hinaafaan ni barbaachisa garuu immoo hinaafaan daangaa qabdi. Yoo hinaafaan hin jiraanne jaalaltiin ni hin beekamtu. Saniifuu hinaafaan daangaa qabdi. Hinaafaan barbaachisaadha daangaa qabdi yeroo. Yoo gara dalaatiin dhufe barbaachisaa miti. Gara dhiiraatiin yoo dhufe immoo omaa rakkoo qabu. Maaliif dhalaa yoo si naaftee waa hedduu sirra gochuu dandeessi. Dhiirtiin immoo garaan jabaatu. Dhalaa irratti si gara jiran. Dhalaa waan tokko kun murattee wanta si gooti gaarii miti. Gara dhiiraatiin yoo dhufe gaariidha yookiin gara dalaatiin yoo dhufe immoo bultii kan kenni gamtee jirti. Akka hinaaf hogootu jaartiidha waan ta'eef. Akka hinaaf hogootu jaartii waan taateef yoo inni daddafina qaamaa qabaates wayim yoonii fi inni isii gammachiisuu baates waan gargaaraa irraa ka'e inni kan tolle ta'ee isiin kan tottolfattee ta'es jaarsi ni naaf. Jaarsisi immoo isiinis tolchuu danda'u qabdi akka inni naafne haati manaatti godhuu dandeessu waan ta'eef. Hinaaffaa wayita dhiiraa qofa dhalaan si naafti. Dhalaan ni naafti dhugaadha. Jirtii akkam taatee naafti si dhalaan akkiitti naaftu inni yoo ala gabbee zinaa jeesii biraa tolfatee bee manatti isitti fuuluu gurgurute ni naafa waan ta'eef haala zandiisee inninis akkuma isii ni naafnetti akkuma ala gisee gabbee tole soletti isii biratti suuta jee dubbiseeni akka isii ni naafne godhuu danda'u. Jaarsaa fi jaartii dutti. Hinaaffaan barbaachisa moo barbaachisaa miti? Barbaachisaa miti. Hinaafaan sun jeequmsa adda addaa haaftee hawaasa keetirra rakkoo fiddee miidhaa waan fidduuf hinaafaan barbaachisaa miti. Waliigaltee walgarree isii sanirra rakkoo jirtu hiikkachuu qabna malee hawaasa kiyyaa jeeqamaa jechuu barbaadeeti. Itti qabdu jaartii yookaan jaarsi yoo sitti naafe waan si jaalatuuf jaalalaa hinaafaa fida malee yoo si hin jaalanne hinaafaa hin jirtu. Jaalala qofa irratti hinaafan. Jechuun jaarsaa fi jaartii jetteemi jaarsaa fi jaartii jettuu hinaafaan jiraachuu qabdi. Amma fakkeenyaaf obboleessa kee yookaan firri kee mucaan isuma keetii elmaatii keetii mana kee dhufe maaliif as dhufee ishee yoo asi godhe hinaaffaadhaan jaalaasan. Firatti yoo beekne firatti kas jechuun hin malu garuu firriin kunis akka ishee. Saayifuma dhiiraa nama wajjin barattu ta'uu mala nama wajjin hojjettu ta'uu mala gisee mana kee dhufe. Maal sii godhaa gurbaan kun? Jee yoo yaa'ee si godhe saniin hinaaffaan san sirriidha? Sirrii miti hinaaffaan tun lama ta jaalalaatii fi ta wantaati jiraan. Ta kanumatti namni si dhiyaatuu hin feene maal ta jaan tokko. Ati hinaaffaa gosa meeqaa jira? Hinaaffaan tokko makaa? Lama. Jaarsaa jaartiitu jiraachuu qabdi hinaaffaan? Jiraachuu qabdi. Wanni jiraachuu qabduuf hinaaffaa yoo jiraatte jaalalti isaaniitis ida'amaa deema. Namni hedduun yoo hinaaffaan jiraatte ulee jiraa jira waan kam ilaalla? Adda malee hin jirtu. Maaliif? Dhalaan hedduun jaarsi kiyya hinaafeen na tumee jaala waan kana kam ilaalti? Giseenni sitti hinaafeen moofsita malee hanganni si ta'u. Jechuun ulee osoo hin ta'in hinaaffaan lama jiraan si jeemi lamaan taafira gisee si dhufee si lolu san ta'a biraati. Tammoo kanuma sitti hinaafu takka. Jaarsaa fi jaartii hedduu hinaaffaan jiraachuu qabdi moo jiraachuu hin qabdu? Ni qabdi malee. Akkamitti? Waan jaalattuuf hinaafti malee akkanumatti ni hinaafsu. Yoo waan takka takka irratti hinaaftiin dhalaan numa hinaafti. Garuu jaarsaaf jaartii jirtu hinaaffaan jiraachuu qabdiin jira. Namni hedduun amma gisee mana murtiitti agarus jara kana bira hinaaffaatu adda baase jaarsaa jaartii battanii hinaaffaarra ooluu isaanii hoggaa osoo nama dhageenya. Maaliif ta'e wanni akkasii? Wanni akkasii waan isin raataa'ii takka waan takka gaafattu irraa yoo adda ba'an malee yoo itti hinaafte waan jaalattuu fi kanaaf irraa beekuu qabaan hin jaalladhu. Inni hinaafne namaa miti jaalladhu. Ani akkan jiraalu dhugaadha namni hinaafne namaa miti kajaaniif
amma wanta kazakatti saalumni yeroo wanta godhate ittiin naaftan gini naafan jaarsa jarjuutti barbaachistu amma samni naafne jiru akka xiyyeettan naafan akka taqabti umuman namni dun qaba anu naaf khayi naaf garo nama jaalu sanitti ittiin naafa yegin gize hunda kasata dora sonte wanta kazakka yoon dalaaf jëm suraatee isin sonne nyumal sitaatee jeeti man kostaja sambodo raafi menin taradamaaf gin inna jaalati fide kono sun jaalati yaazee on agarsiise umma obboleessa naafta sambodo obboleessaan goradaaw ittiin naaf akkasitti garuu gizeen isaa nama jama gare isin sonne nyumani naafin tumale imram jen darar garuu yoon isin san jaalati fide feejon agarsiise umma obboleessaan goradaa tasnaja aneni naaf ni naaftu fakkeenyaaf amma namni ati jaalatu yoo abbaa warra qaadimaan kee nama biraati hojii waa gartanii naaftu naafa namni naafne jechuun namni lubbuun keessaan boo'ine faayachuu ni mala. Haa jaarsaa fi jaartii iddoo hinaafaan jiraachuu qabdi moo jiraachuu qabdi? Jaarsaa jaartii iddoo hinaafaan yoo inni saqa biraa barbaadee isiinis soon biraa barbaadee hinaafaan jiraachuu danda'a. Yoo immoo amantii qabaatan hinaafuu qaba. Kanaafuu hinaafaan barbaachisu jechuudha. Yaati dhalaa kamiitu si gammachiisa bifaan? Dhalaan na gammachiiftu qal'oo looshe fokkaattee fuula kanaan giseen akkaan ilaala akka daawwitii keessatti ilaalu shaana goottii na gammachiiftu. Dhalaa magaalaan jaaladhaan magaala diimtullee osoo hin ta'in dhalaa magaalaan jaaladhaan. Ati dhiirti siitaatu dhiiraa kam? Dhiirti atiif siitaatu dhiiraa kam? Ani kan inni naafne. Dhiirri namni siitaa? Dhiira akkam yeroo barbaadde? Dhiira akka antinta yeroo komedii akka keeti. Sababnis anis komedii waan ta'eef ijoollee kan kontaatti waliin goonu jechuun waliin rabbashin waliin aarsinu gisee wanta jaalalan dabarsin. Ati jaalallee haakam dhiiroo haakam muraadee muraadeedhaaf hin midhaqe. Dhiira akkamii jaalata? Akkamitti jaaladhaan gaafa ooluun jaaladhe? Dhiira akkamiiti? Dhiira amala gaarii qabduun jaaladhaani? Dhalaan itti jaaladhu ta'a amala gaarii gartuu qabdu san gubbaan ammaas ta'e hedduu bareedu. Bareedina hoggaa jettu gaa? Bareedina hoggaan jiru ni jiraami labbaa fi sana kanaas ta'a. Dhiira bifaanii miti haa. Waa takkaffaa jaalala qabaachuu qaba. Bifa qabeenya waa hedduu. Kan hin jaaladhu haala amala qabu akkasuma kan kabajaa qabu kan ittiin jiraami ati waan kawaasa guutuu bakka. Dhalaan hin jaaladhu jechuun kanuma jechuun amala kiyya beeytu yoo gabbees ni taphata qoblee taphata jettee tapheeytu gizee ol deebiillee isiin aarsu waan ta'eef nama akkasiitiin jaaladha. Ani dhalaan nama taatu dhalaa amantii islaamaa qabdu. Namni ati jaalatu diima moo gurraacha? Wayii ani namni ni jaaladhu magaala chokolaat fakkaatu jaaladhu. Dhalaan kanaa ta'u takka yaamna sagala waatu naa taati. Takka yaamna sagala waatu. Sagala naa taati. Oggi takka yaamte? Oggi takka yaamta sagala waati. Bifaanoo takkamii? Bifaanii gaaris magaala ogguu kofartu kana laal. Kaifi nama fuutu ni jirti bashaashasan akkasiin naa taati. Dhalaa akkam jaalatti? Dhalaa Oromoo fakkaatu guzeeraadha. Mee dhiira akkamtu si gammachiisa? Dhiira warra bareedaa qabu deebiitis karban xumlee hagizee haasoo hojii haasoytes kasii fudhatu kagaa qabee kabsi cabee bakka gizee waan takka jette. Ani dhalaan nan jaaladhu. Dhalaa bakka gulaalan des nama takka ni jiraame. Uggoo haasoytullee haasoonis nama harkisu. Naa bakka tajaajila jaalatu. Dhalaan na gammachiiftu dhalaa rabbi sodaatu. Ta imaana qabdu. Anis akkas ta'uun qaba isii bichaa osoo hin ta'in. Hedduu jaalattu. Jechuun jaaladhu nama amala qabu kanuma gaarii karaa rabbi irra deemu. Jechuun nama sabaayee qabu kanuma jireenyaatiif nama barbaachisu.
Ibadah qabachuunis bareedudha. Garuu ibadah namni akka yeroo ammaatitti maallaqa faana ilaala. Ibadah osoo hin ta'in karaa rabbiitii fi karaa maallaqaatiin illee waa cufaanu akkuma bakka waa hundaaf barbaachisutti naaf ta'a jechuudha. Dhiira jaalala bareedduu naaf hannitu. Bifaan moo awwaa magaalaa kan bakka mucaan cinaa jiru kana. Nuti biyya jaarra malee biyya hin diinuu isiniin jetti. Sumeeyyaa meeshaalee waliigalaa kan jaarmaya manneen warreen manneenii fi gamoo jaaraa jirtan kan yaada qabdanis dhiyeessa meeshaalee kan jaarmayaaf oolan gatii madaalawaadhaan kan dhiyeessu ta'uu yeroo isiniif ibsinu gammachuudhaan sibiilan gamoo ittiin jaaru simintoolee naashinaal mukkeen gosa gosaa kan jaaraminsaa dhimmoota barbaaddanii filadha. Jibsanii mismaaraa fi kanneen biroo nu bira bash bash. Sumeeyyaa meeshaalee waliigalaa kan jaarmaya manneen dhaabbata mootummaatii fi kan miti mootummaadhaatiif tajaajila liqii qopheessinee jirra. Maal kana qofa idduma jirtanitti ajajan meeshaalee barbaaddan isiniif dhiyeessina. Kottaatii nuqunnamaa isin keessummeessina. Teessoon keenya Saabbiyaan gamoo Sayidoo DDC fuulleedhatti argamna. Sumeeyyaa meeshaalee waliigalaa kan jaarmaya manneenii.